Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa 20ffaa Kutaa 19ffaa keessatti poolisoonni mana danuu fi tolaan kireeffatanii turan deemuu battaluma ol seenaniin tolaa reebuu jalqabuu isaanii danuun akka carraa ta'ee mana boolii seenee waan turee fi poolisiin balbala gubbaa ture jaarsaan waamamuu da'oo godhatee balbala boorichaa banatee fiigichaan ba'uu marfata hedduu darbee arganaa mana birruufaa bira gaafa ga'u haala harkaa ba'uu hin dandeenyeen poolisoonni birruu qabanii deemaa jiran isa bira ga'uu fi sakatta'anii waraqaa eenyummaa isaa erga fudhatanii booda mana birruufaa akka eeguu fi eessa illee akka hin deemne akeekkachiisuun furtuu mana birruufaa itti kennuu isaanii danuun erga mana birruufaa seenee booda koodii bakka qotaa turanii argamee fi uffata ittiin saamaman argee rifachuu irra darbee poolisoonni deebi'anii egzibiitii dhiisanii deeman kana fudhachuu waan dhufaniif naqabu jedhee sodaachuu kanaafis ba'uuf gara balbalaa deemee oggaa karaa qaawwaa yookaan huraa manaa ilaalu poolisoota dhoksaan marfamee daandiin itti ba'uu danda'u hundi cufamaa jiraachuu hubachuu isaa osoo dhageenyuu addaan cite. Kutaan itti aanu maal ta'inna laataa danuu maaltu quunnamaa ni qabamaa koodii na harkaa ba'e rabbi ogummaa isaan naa deebisee na harka galche kan jechaa ture deebisee poolisootaa fi kennaa moo tarkaanfii biraa fudhatu qabaa poolisoonni danuu qabuu dhiisanii marsanii maaliif eegaa jiru icciitii yookaan immoo kiyyoo maaliitu duuba jira laata hariisaanii danuu fi poolisoota gidduutti godhamaa jiru kun akkamiin goolabamuuf deemaa waan fedheefiyyuu kutaa 20ffaa waliin haa hordofnu. Harka isaa lamaaniin rifeensa mataa isaa bujjug gochuun hooqqate danuu waan godhu wallaale fuula duraan kiyyoon hidhamee jira boodaan immoo balballi hin jiru. Daqiiqaan gaafa dabalaa deemu funyoon morma kootti jiru gabaabbachaa deema. Eeyyee akka funyoon morma kootti diramee jiruuttan lakkaa'a yeroo gubuu hin qabu. Manaa gadi ba'ee akka nama kutaa biraa seenuu yoon naannee karaa boroo ba'eoo jedhee gara balbalaatti deebi'e. Ijoollee xixiqqoon gara manaatti waan galaniif dargaggoonni lamaan isa eegaa turan achumatti hafaniiru. Fakkeessuu tokko malee kallattiidhaan gara mana birruufaa ilaalaa jiru. Danuun utuu hin beekin balbalatti bu'e. Balbalattiin gara alaatti banamte dargaggoonni lamaan isa eegaa jiran utaalanii ka'anii danuun suuta jedhee balbala baname sana deebisee cufe. Dubbiin hammaataa jira garuu hanga kana maalan isaan godhe kan namni lama anaaf jedhee hojii hiiku deebisee immoo ofuma isaatiin silaa yoo hojii qabaatan miti jedhee gaaffii akkasii fi deebii kennuu yaaduun gowwummaadha. Amma kan barbaachisu jara kana harkaa miliquudha jedhee fiigee ba'uu fedhee gara balbalaatti utaalee garuu ni sodaate. Gara foddaatti deebi'ee baay'ee xiqqoodha. Qaama isaa miti mataa isaallee baasuu hin dandeessu. Mahandisii mana sana ijaare abaare manichi garuu
ogeessa hin beeku. Warruma manaatu dhoqqee dhoobee ijaare foddaa hin jedhamu. Aaraaf yookaan immoo qilleensa galchuuf jedhamee qaawwii kan hafe fakkaata. Gara balbalaatti deebi'ee ammasii ba'ee fiiguudhaaf aggaame. Garuu of booda deebi'ee mana keessa naanna'e. Osoo oliif gad ilaaluu bakka wal caalu tokko arge. Balbala saamsamee fi laastikii fi gaazexaadhaan cufame ta'uu hubate. Laastikicharraa ol kaasee gara balbalaatti deebi'e. Karaa qaawwaa dargaggoota silaa ilaale. Ciraadhumaan poolisoonni uffata heeraa uffatan lama isaanitti dabalamaniiru. Sardamee of booda deebi'e. Gara laastika ol kaaseetti deebi'e. Balbala saamsame jedhe sana suuta jedhee addaan baase. Garuu akka inni yaade balbala gara alaatti nama baasu miti. Mana namaa keessa kan seensisuudha. Danuun filannoo biraa hin qabu. Gadhee lama keessaa gadhee isa fooyyee qabu filachuun dirqama isaati. Garaa jabaatee kan irra ga'uu hunda danda'uuf suuta jedhee gara manichaatti darbe. Balbala saamsamee tures laastikii fi gaazexaa ol kaasee ture gad deebisee akka isaa duraatti kan saamsame fakkeesse. Mana inni itti darbe keessa balbala saamsametti hirkatee kan jiru sireedha. Miilla sirichaa jalaan lafa bu'ee dhaabbate. Siree kana irra intalli furdoon tokko of gattee rafteetti. Mudhii ishee ol qullaadha. Mudhii ishee gadis taanaan amsoolaan gama tokkoon irraa solola'ee gar tokkoon qullaatti ishee hambiseera. Butaan taa'illee hin kaawwanne. Nyaarri ishee gobbuudha. Haa dunuunfattu malee iji ishee gurguddaa ta'uun ni beekama. Maddiin ishee guutuudha. Dabbasaan faranjii isheen hidhatte kan uumamaan Rabbi ishee kenne fakkaata. Baay'ee isheerraa bareedeera. Hirriba nagaa keessa jiraachuu hafuura isheen baafatturraa ni beekama. Nageenya namoota baay'ee walitti qabdee kan qabattee jirtu fakkaata. Yeroo ani dhiphina guddaa keessa jiru isheen akkasitti of gattee rafti. Mana gadi aanaa siree caccabaarra akkasitti of gattee rafti. Mana jabanaa siree jabanaa fi ispoonjii yookaan immoo firaashii mijaawaa irra ciisanii hirriba kan hin qabne guutaniiru. Kan of harkaa qabanitti gammaduun yoo jiraatanii kunoo akkasi. Abjuun qilleensa irratti mana ijaaraa jiraachuun bu'aa hin qabu. Yaadaan gabaa Sudaanitti daldaluun bu'aa tokko hin qabu. Kan isa xiqqaa galateeffatetu isa guddaas beeka. Otoo inni dhaabbatee yaadaan wajabbaraa jiruu hafuura dheeraa baafattee isa dura cinaachaan ciisaa turte gara dugdaan ciisuutti geeddaratte. Wayyaa sila irra jiru gattee qullaa akka dhalatte taate. Qaama saalaa ijoollee durbaa yookaan ga'eessotaa akkasitti ifaaf ifatti argee hin beeku. Kan ijoollee daa'imaa iyyoo ta'e malee kan nama guddaa argee hin beeku. Amma garuu dhaabbatee dhorkaa tokko malee ilaalaa jira. Dabbasaa mataa isheerraa kaasee hanga miila isheetti deddeebi'ee do'ate. Godeettiidha. Funyaan ishee dooluudha. Qaamni ishee garuu nama harkisa. Nama marara. Hidhiin ishee
na dhungadhu jedha. Mormi ishee dheeraa miti. Harmi ishee akka tulluu walalii fi tulluu cilaaloo gamaaf gamana dhaabbateera. Na qabaa jedha. Harma ishee gidduun gara handhuura ishee fi luqqeettuu ishee ilaaluun sulula gaarreewwan Oromiyaa nama yaadachiisa. Luqqeettuun ishee bodhosaadhuma. Qaqqabii, baadhuu, haammadhuu, kunuunsi nama jechisiisa. Danuun qaama ishee biraasaa ilaalu malee deddeebi'ee kan qubatu luqqeettuu ishee gidduudha. Rakkoo keessa jiruu fi bakka jirullee ni dagate. Qaamni isaa ni ho'e. Utaalii irratti kufisa jechisiise. Bolaaleen isaa fuula duraan akka godoo boqqolloo fannifame. Qaamni hormaata isaa garmalee dhagooge ni qorame. Iigoo fi suuperiigoon wallaansoo wal qabaa jiru. Suuperiigoon osoo xaxaa seente keessaa hin bahin xaxaa dabalataatti of hin kennin. Yoo iyyite hoo yakka gudeeddiin yoo himatamte hoo maatiin yookaan abbaan warraa ishee yoo sitti dhufan hoo jedha. Intalattiin harka ishee diriiree ture akka nama deebifatu amsoolaa gara tokkoon fuula isheerra buufatte. Qullummaanis ta'e dugdaan ciisuun akkuma jirutti jira. Miilla ishee tokko akka dachaasuu goote, inni tokko garuu akka diriireetti jira. Oh my God! jedhe asaasee. Waan dhageesse itti fakkaatee rifate. Irra caalaa ishee gojoma'e. Goroora liqimse. Karaa ishee miilla ol dachaafatte sanaan ol siqee cina isheetiin qarqara sireerra gadi taa'e. Kophee baasuu dhiisuu jedhee yaadaan wal lolaa. Xumura irratti baafachuuf gara miilla isaatti gadi jedhe. Eessaa dhufeensaa kan hin beekamne harki tokko saggoo isaarra bu'e. Hammaaree qabee siree irratti lafaan isa dha'e.